Doktor Arkaan ofirraa baasuun sirna wal hormaataa irratti dhiibbaa qabaa laataa jedha obboleessi keenya. Gaaffii akkasii bakka lama sadiitti argee waa'ee namoonni harkaan ofirraa baasan takkiin ammoo ofiin ofitti gammadan wal hormaata irratti dhiibbaa ni qabaata ka jedhu bakka hedduutti argee deebisuu dirqame. Tarii namoonni haarawaa taatanii mallattoo iddoo sana balleessuudhaanii foloo gochuudhaanii yeroo yerootti viidiyoo nuti viidiyoo barnootaa sirraa maxxansinu akka isin qaqqabuudhaa fi all notification irra kaa'adha. Akkasumallee viidiyoo laayikii godhaatii namoota birootiin ga'aa jechuudha. Maaliifi namoonni hedduu waan kana hedduu waan dhiphatudha. Yeroo hedduu irra deddeebine jechuudha. Wanni kun harkaan ofirraa baasuun kun dhiiras ta'ee shamara ofii isheetiin ofitti gammaduu ofii isaatiin ofitti gammaduun dhibee akkamii akka inni namatti harkisu dhiibbaa akkamii akka inni namarraan geessisu xiinsammuu akkamiitiin akka inni nama dha'u akkasuma bultii irratti akka dhiibbaa hedduu qabu dubbadhaatiin ture jechuudha. Isa kana wal nuun gaafachiisu yeroo hedduu dubbatamee jira waan ta'eef yuutuubii jallee kaa'een jira waan ta'eef viidiyoo addatti jechuudha. Garuu as deebiitii ammoo wal hormaata irratti dhiirri tokko yeroo hedduu harkaan ofirraa baasee dhalchuu irratti rakkoo uumuu danda'a ka jedhudha. Shamarri tokko yoo harkaan ofirraa baasuu turte daa'ima argachuu irratti dhiibbaa irratti geessaa laata ka jedhudha jechuudha gaaffiin obboleessa kiyyaa kun addatti jechuudha. Kun ammoo deebiin isaan ka deebisuu fi homaa tokko dhiibbaa hin qabu. Bakka daa'ima argachuu fi dhalchuu dadhabuuf dhalchuu dhiisuu bakka kanatti homaa rakkoo hin qabu jechuudha. Garuu haa ta'uti rakkoo hedduuf akka nama saaxilu ni beekna waliin. Shamaras ta'ee dhiira kun garuu dhala dhabuuf homaa si yaachisinii garuu waan kana dhiisi siin jedheera waan ta'eef galatu.